baranne jama qabeenya isaa ormaatu saama kanaaf ni barataa jehee nuuf dhaama kanaaf ni barataa jehee nuuf dhaama akka qubeedha qabeenya keenyaan afaan keenyaan barachuu dhabne alhamdulillah jaha har'a mataa ol qabne alhamdulillah jaha mataa ol qabne dhagoonni amma qubeedha barreessaa garuu abboo barbaanneef qubaan mallatteessa bar hin baranneef qubaan mallatteessa dhaggeeffadhume tunnaamsanii abbootiin ijoollee isaanii fuutanii geessisan mana barumsa ormasanii dogoggortanii akka irraa fudhatanii dogoggortanii akka irraa qusattan gabbaa mana hundi keessanii kan ijoollee keessan naasitti wal daaduraaf hin fedhini alhamdulillah raafnaa geessanii alhamdulillah raafnaa geessanii saniin harka wal qabatanii hundi mana barumsaa asitti fidanii bareeduma fakkaatan nama gammachiiftanii bareeduma fakkaatan ajaa'ibaan nama gammachiiftanii har'a guyyaa gammachuu bakatti waliin geessan isin lachuu isin kan baratanii isin lachuu baratu isin kan barsiiftan maatii lachuu hin dandeessan yoo feetan taphachuu maatii lachuu hin dandeessan yoo feetan taphachuu har'a hin danda'u dubbachuu hin naawaa gammachuu imimmaantu yaa'aa ijatti yalachuu madrasaan kuniniinitti maqaa moggaafatee kan quraanii dubbatee bar hubachuun ooluu kan isaa hubatee bar hubachuun ooluu kan isaa hubatee poolisii maraatitti dhaabbatee wallaalaa balleessuuf kan hin dhoollatee rakkoo uummata islaamaa hedduu qoodatee kan hin qabne akka sadaqatee akka inni baratu mataa ol qabatee akka inni baratu mataa ol qabatee yaa rabbi galanni keetii kan afaan keenyaan barneetti asmanitti keessatti of duban hin deebisin afaan ormaan barachuu sanitti of duban hin deebisin afaan ormaan barachuu sanitti gara dhibba guutuu akkanatti bahamaa ture akka waan harreetti dubbachuu dhabnee akka waan horitti dubbatamaa ture akka waan horitti akka waan horitti arraan inni dubbatee mataa ol qabatee rabbii isaaf galata galfatee ummata isaatiin mataa ol qabatee adawwii diin islaam dura ni dhaabbatee adawwii diin islaam dura ni dhaabbatee yaa rabbi madrasaa sana nuuf jabeessii kan keessatti baratu qabaata hiyyeessa kan keessatti baratu qabaata hiyyeessa bakka hunda waliin gahii heedhamee heddummeessi ittuma fufii cimsii ittuma fufii imala isaa cimsi ifaa diin islaam ummataaf ibsi ifaa diin islaam ummataaf ibsi yaa rabbi ni nuuf eebbisi wallaala balleessi beekumsa deebisi wallaala balleessi beekumsa deebisi himee hin fixuu seenaa isaa odeessi nutti odeessi mee waa'ee isaa dubbisii barreessi galmee seenaa irratti yaa rabbi ati galmeessi galmee seenaa irratti yaa rabbi bara kananii gammachiisaa qabatee dhufe kutaa saddeeffannuuf handhuura xumuratee wantoota barbaachisan hunda ni guuttatee daree dabalataaf laayibrarii ijaarratee bara 2016 karoora ni baafatee bara 2016 karoora ni baafatee asumatti barattaa hafi ganaa hin deemin fagoo dhagayaa dhageessisaa isin yaayyoo fi abboo kan ijoollee barsiisuuf qabdan kaayyoo barsiisuuf qabdan kaayyoo jalqaba barataan gaafa xiqqaa dhufee keenni isaa hummaa yaadinaa ganaa asuma fixaa hummaa yaadinaa ganaa asuma fixaa barri kun dhumee kan itti aanu onfaa hummaa yaadinaa ilkutaa haaraa banuuf bara baraan itti fufaa ilkutaa haaraa bara baraan itti fufaa jechuun ooli barataan akkana yaa abbaa dhageessi aananiinuma kana gaafa galmee fulbanaa osoo hin guutamne anaatu dura dhaqee hulaasaa bana anaatu dura dhaqee hulaasaa bana dafii dhageessi yaa yaayyooti ana barumsan dhabuun ta'u nan iyya bakkiin jaaladhus niiluma kiyya bakkiin jaaladhus niiluma kiyya barnoota amma barni isa afaan oromoota wayi kana qofa ni barsiisa afaan oromoota ammas ni barsiisa afaan amaariffaa ittuma barsiisa ingiliffaa afaan faranjoota ittuma barsiisa ingiliffaa afaan faranjoota ololoon kiyyaas asin barattuu xumurama waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu allahu akbar barattuu caaltuu walaloo isin
nugoda fi barattu ajaa'ibati rabbi bakkaan nu haa ga'u. Sha, sha, sha.